Harkafuune kabajamtoota daawwattoota keenya kun OBN International irraa kan isinii darbu qophii Damboobaati. Qophii Damboobaa keenya kanarraa keessatti keessummoota lama qaba. Keessummoota keenyaan daawwattoonni keenya akka isaaniin wal barataniif jecha eessatti akka dhalatan, eessatti akka guddatanii fi maqaan isaanii eenyu akka ta'e nuu himuudhaan jalqabna. Meesin irraa jalqabna obbo Hasan. Obbo Nugusee galatoomii qophii OBN irratti nu affeeruu keessaniif galatooma akka biyyaatiif ka'asiilleen jedhaa. Maqaan kiyya Hasan Sheek Bashiir Daadoo jedhama. Barri dhaloota kiyyaa 1955 bakki dhaloota kiyyaa Nageellee Booranaa bakka jedhaniin mi'eessaa Daaroleetti dhaladhe. Eegasii ganni kiyya 13 geennan gara Soomalee bu'ee Soomaleerraa eega bara 91 biyyatti ni deebi'ee eegasii ammallee deebinee eega baqi lammeessaa nu qabate gara keenya ganna 17 baqatummaan ture eegasii 1969 eegasii bara 2016 as dhufe eegasii haga ammaatitti arma jira akka adeemsa kiyyaa kana obbo Nugusee. Arma yoo jettani state of Minnesota America USA America Minnesota Oromia diqqoo ayyee galatooma amma gara keessanitti dhufa maqaan keessan lachuu Hasanii mee isinis ammas daawwattoota kennaanii wal baradhaa eessatti akka dhalattan eessatti akka guddattanii fi amma eessa akka jiraattan. Dursee OBN International affeeraa kana nu godhuu keessaniif hedduu galatoomaa jechuu barbaada. Sudan maqaan kiyya Hasan Sheek Saidi naannoo itti dhaladhe naannoo Baalee keessa aanaa Madda Walaabuu dhaladhe gaa achirraa akka seenaatti yookaan ganna kiyya 11 haalli biyya keenyaa haalli Oromiyaa haga gabrummaa milik jalatti kufee uummanni Oromoo qabsoo garagaraa bakka garagaraa aanaa garagaraa zoonii garagaraa keessa godhaa ture sanirraan deemaa turte santu nullee nu gahee bara 1963 keessa Jiraal Waaqoo guutuu faan hogganoonni qabsoo Oromoo bu'uureessan haalli gabroofataa milikuuniin naftanyaan biyya keenya qabatee agartee uummata keenya hidhuu ajjeesuu ka jedhurraa dhukkubbii agartee gabrummaa sanirraa ka'anii gara qabsootti seenan. Qabsoon isaan itti seenan suniin qabsoo baqaa osoo hin taane qabsoo hidhannoo kakaraan biraa filmaanni biraa akka hin jirre Itoophiyaa keessatti qabsaawanii diina Oromiyaa qabate kan irraa kaasuu malee karaan biraa akka hin jirre arganii jennaan karaan isaan filatan karaa hidhannoo qabsoo karaa hidhannootiin akka geeggessan sanirraa ka'anii biyyoota ol'aa deemanii qarqaarsa hidhannoo gaafatanii qabsoo sanii deebanii itti fufan waan ta'eef qa'ee isaan qabsoo itti godhan keessa waan dhalanneef yeroo ganni keenya 11 gahu achii warra qabsoon makamee akkasiin anis akkuma jaalli kee jedhan gara biyya Somaalee deemnee haga tokko achi turuu haga tokko biyya deemnee qabsoo dirree qabsoo agartee hadhooftuu ummati keenya godhe san qabsoon har'aa qabsoo agartee magaalaa keessaa qabsoo namni nyaatee dhugee qabsaahu qabsoon sun ammoo qabsoo daggalaa qabsoo bineensa waliin jiraatan ka gubbaan aduu ka guyyaa rooba keessa namni deemu ka waan nyaataniif waan dhugan hin qabne saba ufiitii jedhanii maanguddoon teennaa agartee Jiraal Waaqoo faan ka'anii qabsoo sanis seenan nulleen duuban agartee isaan irra laallannee waan itti seenneef qooda haga dandeenye karaa saniin kaffallee ka kanan nu geesse ammoo qabsoon
sabi tokko yoo miidhamee yoo gabroome gabrummaa san ifirraa kaasuuf qabsaa'uu qaba ka jedhu akkuma addunyaa guutuu keessatti namuu qabsaawee mirga fi falmate san kanaan itti makamee achirraa hagarraa gaa qabsoon dheerattee amma kun bara jahaatamaa deemaa jirti. Isii kana keessa guddannee isii kana keessa qooda haga dandeenyu kaffallee turre gara biyyaa daandii qabsoo yoo ta'e malee karaa biraatiin biyya keenya nagaa argannee deemuu hin dandeenye. Booda ammoo akka agartee caarra'aa waan hin eegin biyyi sun biyya agartee Oromoo akka feete kee deemtu uummanni Oromoo mirga argatu uummati Oromoo agartee walaba ta'uu danda'u waan hin eeginiif keessattuu haga wayyaanin qabatte gabrummaan hidhaan ajjeecha miidhan ta durii daran uummata keenya irratti raawwataa waan turteef abdii guddoo kutanneen booda akkuma jiraal waa qofaan jedhanii qabsoo tana yoo dandeenye gabrummaa tana yoo dandeenye hiddaan burqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifna jedhan san ilmaan isaan guddisan sun ka'anii qarreen tanniin guddifneetiin itti dhufna duraan akkuma daawwattootaan wal barattaniif jennee bal'ifnee keessa seenna. Mee amma gara Sheek Hasan Bashiiritti deemna. Sheek Hasan Bashiir gaafa amataa 11tiin biyyaa baheen jedhan. Gaafas isin nama ijoollee umrii xiqqaati. Mee gaafa san maaltu biyyaa isin baase? Rakkoo akkamtu ture? Yeroo saggaaroo gabrummaa tahammaatte biyyaa nu baase abbootii keenya dammaqee abbootiin keenya dammaqanii gabrummaa tana ifirraa buqqifna jedhanii biyya Soomaaliitti ka'anii gaafuma kana nulleen abbootii keenya jala kaanii abbootiin teenna qawwee fuudhanuun jette leenjii biyya Soomalee santi fudhata jammarree leenjii qabsoo riphee lolaa jedhanii naaf inni waliin guddanne bakka tokko guddanne gaafa tokko Soomalee dhayne waliini lafa gannaalee lugganaan jedhanii Somaalee keessa boordararra jirti achitti baroomsa riphee lolaa ka kufanii ka'an ka dhahanii baqatan ka waan balleessanii baqatan wajjin barataa turre bakka tokkotti guddanne eegasiin booda Somaleen gaafa san mootummaa biraarra jirti mootummaa Abdirashiid jedhanii gaafas Abdirashiid Ali Sharmarket piresidentiidha. Eegasi haga barannee turre wanni nu dhufneef wanni nu eeggannu dallaa mana hin qabnu manni keenya dallaa qoree dhaddachaa tana tuulanii qoree tana gubba darbanii isa jalatti roobillee achuma nu qu'aa jalaanillee bineensi achuma nu nyaata. Obboleessa kiyya kana bira taa'u kana iyyuu hambaa keessa bofni nyaatee gaafa san iyyisiisaa ture. Zamana san keessa turree zamana san turree wanni nu eeggannu qawwee yeroo san ammoo yeroo Haile Sillaaseen jeneraal Waaqofaa biyyatti hafte Korneel Aadan Jilootti gizee san dura taa'aa kenna Somaaleetti isa cabsanii waraana keenya cabsanii jennaan Somaaleen qawwee nu dhowwatte. Ergasiin qawwee dhowwatte amma turmiin dhufe yoo turmi dhufe amma namni eega Somaaleen ati eega qawwee nu kennine gabrummaa teennatti ifirraa dichaane jedhee gariin baqatee nu biraa ka'e. Eegasii jijjiirami Somaalee keessatti dhufe Mahamad Siyaad Barree in qabate Mahamad Siyaad Barree amma namni wal jalaa baduu jalqabee jennaan godaansisee kunoo lafa qoryoolee jedhan tana Somaalee keessa gara bahara aanti achi nu qubsiisee achitti barsiisota nuu fidee Falastiin jedhanii ummata Falastiin kan lolaarra ture hagarraa bilisummaa fi argatisan ummata san barumsa guddaa fudhannee eega ganna 8 turre amma yeroon teessan amma isin amma barsiisaa taatan malee lafan bilisoomsitanii ta'anuu jedhan nu yeroo sanit amma wanni nutti mul'ata haguma kenna sunt lafa bilisoomsa qawwee nuu kennaa jenna lolli. Warri ammoo waan nuun jedhu hagi keessan kun lafan bilisoomsatine barsiisaa taatanii ta'a baradha jedhanii eega waggaa 8 barumsa fudhanne qawwee nuu kennanii biyyatti baanee dargii Haile Sillaaseen cabee Mangistoon biyya qabatee gaafa tana biyyi kun akkuma jijjiirama ardhaa kana shororkooftee jirti. Qeerroon ardha jiru kun Ihaabba, EDU, EBL garaan buqqa'ee lafaa ka'ee manguddoo silaa waa beeytu mara xorata jedhanii
xoratummaa baasanii namni yaada isiitti fudhatu hin jiru. Nu ammoo gizee biyya seennetti milkii kanaan qunnamne namni beekan marrinu buqqa'ee kun karaa Booranaatiin, kun karaa Baaleetiin, kun karaa Harariin, kun karaa Mooyyaleetiin. Hagi keenya kun dhiibamee biyya seene. Eega biyya seenne uummanni nu faana buqqa'ee hin milkoofne, biyya gad deebifne, barsiifne, biyyatti ol deebifne, galata Rabbii biyya Oromiyaa guutuma guutu jechuullee baannu cinaa isii hin dhuunfanne. Mee ija keessa isin dhufa ammallee Sheikh Hassan Bashir namootni hedduun akkanatti yoo isin laaluu nama waa'ee amantii qofa geggeessuu nama masjiida dhaqee salaatee galuu isin se'a akka oduu tokko tokko dhaga'utti Sheikh Hassan Bashir ogeessa waraanaa guddaa nama biyyoota adda addaa biyya alaa deemee leenjii waraanaa gugurdaa nama fudhate isiniin jedhan mee dubbiin tun hagam dhugaadha? An leenjiidhaan fudhadhee biyya keessatti dhugaadha. Falastiin na barsiifte biyyuma Somalee keessatti biyya alaa dhibaan deemne biyya obboleeyyan tiyyata deemte ammoo waahilli keenya ka deeme jira biyya Kooriyaa. An ammoo biyyuma san keessatti barumsa Somaaleen waraanni Somaalee kumaandoo waraana riphee lolaa waraana mootummaa akka itti lolan hunda barannee finne. Obboleessi kiyya kana wajjumaan jirra walumaan finne eegasii dabalata Raashiyaa fi kolleejjii waraanaa ta Raashiyaa fi Kuubaan nu barsiiftu addatti kolleejjii Afgooyyee jedhanii Somaaliyaa keessa jirti achitti adda fudhadhee barumsa leenjii waraanaa akkasii fudhannee uummata keenyas barsiisaa ture. Ayyee Sheikh Hassan Bashir abbaa waraanaa special commando warra lolas beekan warra tolas beekan yeroo roon hammaatte ammallee warra loluu danda'u jechuudha ka. Amma intu fadha waan ijoollee godhatuun ardallee utaalee dhahee kuruphadheetiin qaarisuu fedhe Rabbi jedhe ta oduu tanaa miti ta afaan haasawan taraabisti. Ayyee kaamee ammas gara Sheikh Hassan Saidittiin deebi'a. Isin warra umrii xiqqootti ijoollummaatti biyyaa bahe warra tooftaa waraanaa gugurdaa kana biyya Somaalee keessatti barate namootan isin hin beekne yoo asiin sin laala akkuma dura jedhe namuma waa'ee waraanaatu hin beekne fakkaattu garuu keessa keessan wanti jiru waan gurguddaadha. Hawaasni keessan kakaleessa isin roorroon isinitti hammaattee biyyaa baataniif akka isin baratuuf kana dubbanne mee Sheikh Hassan isinis ammas mee waa'ee muuxannoo keessanii kana waa'ee waraanaa kana mee gabaabduu maal nuun jettu waan keessa qaxxaamurtan kana? Jaallu hedduu galatoomi akkuma jaalli kiyya jedhe nu hin ganda keenya ka ijoollee warra yeroo sanitti hidhannoo leenjii agartee waraanaa biyya Somaaliif fudhatee biyya deebi'ee qabsoo godhu keessa nulleen akka hiree isaan waliin marsaalee agartee gara Somaalee deeman deemne. Kadeemne gaa akkuma inni jedhe leenjii garagaraa ta waa'ee waraanaa tiifi waa'ee barnoota akka iskuulallee haga tokko namni yoo waan baratin homaa waan bu'aa hin qabne ka jedhurraa kaanee ijoollee nama yoo yaangii ijoollee gana didiqqaatu haga tokko bakkuma waraanni qubatutti barsiiftota agartee bira'aa ka iskuulaa nuu fidanii sallee nu barsiisuu turanii. Karaa kaanin ammoo wanni guddoon baanefillee waan qabsoo agartee biyya keenya bilisoomsuuf jecha baane waan ta'eef waa'ee waraanaa barannee waa'ee akka agartee riphee lolaan itti agartee diina mootummaa takkarraa ittiin milkaa'uu danda'u agartee namoowwan keenya san addaan nu qoodanii garii ka biyya alaatti agartee hogganoota yoos agartee jiru irra caalaa isaanii biyyoota akka Kuuriyaa Noorz Kuuriyaa geessanii achitti waan agartee akkaataa biyyatti qabatan waan jedhu achi barsiisaa turanii. Nu ammoo warra biyya bahe osoo hin taane warra biyya keessatti Somaalee keessa jechuu kiyya achitti barnoota waraanaa gahaa waraana waa'ee riphee lolaa fudhannee dabarree akkuma Mahamad Siyaad Barree yeroo amma isaan jedhan sanii yeroo biyya qabatu nu dhufee isan namni kun nama 1,000 yoo guddattanii namni 1,000 biyyan bilisoomsuu maal feetan jennaani maanguddoo waan jetteen yaadan jiroo faan qabuudhaan kennaa biyya keenya agartee gabruma tarkaanuu qabaa jedhanii gaafatanii jennaani lakki isaniin kun hagalatti biyya bilisoomsuu hin dandeettanii
waa'ee waraanaa baradhaa achiin booda biyya keessan deemtanii barsiisaa ta'uuf agartee hirii argachuu dandeettan kan jedhu itti himanii turraan achi nu tursiisanii waa'ee waraanaa kana akkuma inni jedhe waa'ee kumaandoo waa'ee riphee lolaa akka agartee rukutanii itti keessaa diina dhabanii miidhanii itti keessaa bahan kana hunda achi nu barsiisanii kanarraa kaanee ammoo waraana keenya ka biyyarraa booda yeree qabsoon jalqabdee biyya deebine biyyarraa dhufu namummaan akka dur Somaaliin nu barsiiftu san waraana keenya ummata keenya ka biyyaa bahee dhufu barsiisee hidhachiisee biyya deebisuu nu ture yeroo sanitti jechuudha. Tole amma illee gara keessan deebaa Jeneraal Waaqoo Guutuu gaafa roorroon hammaattee ummata roorrisaa san qawweedhaan ofirraa dha'aa turan gabrummaa heddaan buqqifnaa jedhan yoo dadhabne immoo ilmaan itti guddifna jedhanii turan itti dhaadatan ilmaan sun guddattee har'a kunoo roorroon sun kaatee biyyi teen har'aan tana nagaa qabdi ilmaan isaan dhalchanii guddisan harka qullaa diina ofirraa kaaftee ilma Oromoo masaraa mootummaa keessa galeeti jira. Isin hoo eega jijjiiramni kun dhufee waggaa lamaa kana lakkoofsiise biyya dhaxxanii beektu biyyi teen maal fakkaatti? Har'a hoo maal keessa jirti? Maaltu jijjiirame? Maali kan Oromoon barbaadu walii galattummaan Itoophiyaa hoo maal barbaada jettanii yaaddu? Gaafa jijjiirame eega jijjiirame dhufe kun inni dhugaa qeerroo fi qarree fi ummata keenya hunda ka alaatiif ka biyyaa tokko ta'ee jijjiiramni kun dhufe namuu irraa rafne nu yoo tun dhuftu akka Jeneraal Waaqoo jedhe ilma itti guddifna jedhe nu gaafasuu gurdannee qawwee barannee dhufnee qabsoo gubbaa jira gaafa isaan akkas jedhan saniyyuu ilmi baanan kam ardha qawwee malee diina dura dhaabatee taankii dura dhaabatee qabsaahee galma mililikkalee mulchusan calawu jedhee seene tooftaa kenna caaluun seene qawween hin seene ittuma dubbatee hoy itti jedhee hafuuruma callaa itti baafatee malaan tooftan alaa keessan tokkummaa uumatee akkasiin seene jijjiirama kana dhufu ani gaafii ati na gaafette tokko biyya deebitee beeyta haga jijjiiramaan dura deebi'an bara 2015 biyya dhaqesoo jijjiirami kun dhufan jijjiirami kun hin dhufaa argee jijjiirami kun hin dhufaa beekee jijjiirami kun akka qeerroo fi qarree fi warri yoos biyya harkaa qabu ka OBDO jedhanii maqaa balleessan kun qabsoo isaan jiran bakka isaan jiran sadarkaa isaan jiran irra deemee laalee argee biraa dhufe itti amane jijjiirami kun hin dhufa jedhe jijjiirama kanallee ammallee jijjiirami kun alaan dhufu keessaa dhufa jedhe amantii akkasii duraanuu qaba maal waan qabsoorra turreef waan qawwee fudhannee lollee turreef qabsoon qawwee yeroon isii hin dhumatte jecha amantii qaba qabsoo ammoo qaalamaan dubbatanii hiriira bayanii afaanin wal dura ta'anii wal morman itti amana qabsoon teenya gaafas ammoo dhugaa haa dubbannu Itoophiyaa bilisoomsan hin jenne nu gaafas Oromiyaa bilisoomsinaa jenna ammoo eegasii akkuma guddataa deemtuun akkuma waan tokko keessa turtu muuxannoo argataa deemte Itoophiyaan bilisoomte Itoophiyaa keessa bilisoomna jechaan eegasii nu dhufte namni gariin eega hagas artii asillee mormiin guddaan nu iddut deemtu Itoophiyaa waliin bilisoomna malee addatti bilisummaa nu argannu hin jiru jechaadhu haga gariin bakkuma san dhaabata ardhammoo galata rabbi bilisoomne bakka Jeneraal Waaqoo ilmu itti guddifna jedhu ilma keenya tar hammaate tole nuun himan dansaa dalage badduu dalage nuun himan in galatoonfanna ilmaan teenya tana galata guddaa irraa himanna maal ganna tokkoof gimmaasha asoo hin gahin Nobel Prize addunyaa kan namni isaanin dura mootummaa isaanin dura takka fuutee hin beeyne haganatti fuudhuun tunuu nu ga'a nu dargaggeessa waan jedhu hin beeynu ga'a kabiraa waan jedhu hin beeynu ga'a
nu ammoo itti gammanna nu warri qabsoorra dur ture dhiigee ajjeesanii arge geenne jennee itti gammanna nama diqqoo galateeffatetti nama waan diqqoo argate galatoonfatetti guddoollee rabbi kennaaf arti jirra nuti arra kana itti gammachuu qabna kana dhufuullee hin beeyna tana yoo hin jabeeffatin illee ammallee kufnee hin kaanullee hin beeyna. Asuma irratti mee gaafii takka isinii dhiyeessuuf yeroo ammaa keessa jirru kun yeroo ce'umsaati. Yeroo ce'umsaa kana keessatti wanti hedduu wanti hammaatus jira wanti tolus jira. Akka biyyaatti uummanni biyya keenyaa guutuun wanti barbaadu waan tolaati. Dimokiraasii dhugaa san barbaada. Dimokiraasiin kan dhabame moo waggaa 150 waan waggaa 150tti nu jalaa bade san midhaaffannee silaa bakka barbaanneen ga'uuf mootummaan ce'umsaa amma jiru kun silaa waggaa 2 nama dabre kana keessatti waan uummanni biyya keenyaa barbaadu san hunda yeroo tokkotti geessuu danda'a jettanii yaaddu? Yaadu. Waggaa tokko dhiisii waggaa 5-10 illetti waan gabrummaa gaanna 150 lafa tana keessa dalagame ijaarame kabeeynu mootummaan tun ganna haganaati keessaa baati jedhee hin yaadu. Jarjaraa waraabessaa foonse heegaa faciniinaa jedhan. Yoo akkas taane malee yoo jarjarre waan kenna dhabna. Yoo jarjaruu baanne waan kalee barbaannu qacceesii harkaa qabna waan lafaa fuudhinirratti wanni ukaa buutee jedhan. Mootummaa haguma qabnu kana eegganne komannullee if keessatti komanne waan komannu itti himne tana isin komanne jennee tartiiba saniin deemuu qabna malee yeroo kanatti jarjarsinee asoo diina hedduu qabnu. Mootummaa jiksinee achi seenne. Ummanni keenya mootummaa hagas geettu tawayyaane jiksee mana san seene. Mootummaan sun mana sani keessan baane gardaa achi jirti. Mootummaan sun biyya Itoophiyaa duudii keessa jirti. Oromiyaa duudii bakka mara hin jirti. Tooftan keessaa yaasan malee waraan ati beeytu jeneraal ati beeytu malaan keessaa yaasan malee nami xiyyiitiin keessaa yaaf. Akkasuma takka dhukkuba keessaa yaasaa deeman dheengadoo biltsiginaa jedhan badhaadhine jedhan anitti gammade. Maaliif jennaan guddaa qashinaa achitti irraa hafa gingilchisee hagasiif ta'u keessaa fudhatee badhaadhinni kun keessa ol bahee yaada Oromiyaa fi Itoophiyaan barbaaddu gaha jedhee yaada. Kanaaf jarjarri nuun barbaachisu waan qabanne kana waan harkaa qabnu kana Itoophiyaa waliin qabannee deemnee mirgi keenya arma keessan nuu gaha jedhee yaadaan. Gara keessanitti dhufa Sheekh Hassan Said mee isin hoo biyyi teenna Oromiyaan Itoophiyaan yeroo ammaa tana haalli keessa jirtu kun biyya deemtanii ilaaltanii beektu argitanii beektu maal keessa jirti akkamitti jirti? Dhugaa dubbachuuf biyya dhaqee ture yeroo dhaqe sanii yeroo jijjiiramni kun agartee dhufee ummanni Oromoo alaa keessaa qeerroof qarreen Oromoo biyya keessaa ka'anii milkii tana taangii dura dhaabbatanii qabsoo hidhannoo daggalaa san caalaa qabsoo irra ulfaattu godhanii hiree tana fidaniin booda biyya dhaqee ture. Yeroo biyya dhaqu sanii yeroo Dr. Abiyyii fi Dr. Lammaa Magarsaa warreen akka hiree ta'anii Oromoo keessaa paartiin bulchiinsa biyya kanaa biyya Itoophiyaa hiree argatanii achi dhufan suniin ummatoota fi jaarmoota siyaasaa ka Oromoo ka Itoophiyaa hunda hidhamaa hunda baasa'uu fi warri ala jiru akka biyya fi deebi'u labsan san keessa armaa deemnee dhayne yeroo sanii maqaa jaarmayaatiin deeme gaa biyya ka dhayne dhugaatti jijjiirama guddaa agarre. Namni akkuma reefu isaan jedhanii waan xiqqoo argate hin galatoonfatin yoo guddoo argate illee hin galatoonfatu. Jijjiirami tokkoffaa kan nu agarre biyya san keessatti kalee nagaya dhabnee nagaya biyya keenya deebi'uu dadhabne. Biyya keenya deebinee Oromiyaa guutuu akka feene keessa deemne.
bilisummaan itti aantu mootummaa sun nama maraan jaarmaya maraan miidiyaa maraan akka fedhii keessaniitti dubbadhaa ittee bilisa goote. Dimokiraasiin afaaniin jedhamu malee duraan biyya san keessatti bulchiinsa biyya sanii waan irraa himuun turre. Amma haga fedhanii waan irraa himanii arrabsanii waan fedhan jechuun danda'an. Tunuu dimokiraasii, tunuu bal'inna, tunuu agartee bilisummaa takka jechuun ni danda'amti. Karaa nagayaatiin ammoo nagaya keessa Oromoo, ollaalee Oromoo ka yeroo sanii wal fixaa ture addaan deebisanii nagayoomsanii dhumarratti ummati Oromoo ka buqqa'e bakka ofiitti deebi'ullee har'aa baatu ammoo nagaya argatee arra biyya fi keessatti nagayaan jiraata. Kuni jijjiirama. Karaa biraatiin ammoo jijjiiramni mul'atu maal? Mootummaan agartee coomsaa yookaan riifoormii if dhufte tunin nuti gama tokkotti ummata Itoophiyaa kana walqixxetti kanamuu qa'ee isaatti abbaa qa'ee fi ta'u booda ammoo federaala dhugaa sanitti ceesifnaa akka jedhu labsitee turte. Sanillee gara federaaliizimii dhugaatti cehu'uu fi wanni mul'ata waan bareeda karaa irra jirti jennee ilaalla. Ija keessa isin dhufaa takka mootummaan ce'umsaa amma jirtu tun damboobniif hawwiin isii namni martuu naannoo ofii keessatti ofiin of bulchee achi biyya waliin bulchuu akka danda'u hawwitiinan jettan. Mee fakkeenyaa isin akkuma nama qabsoo Oromoo tana keessa waggaa hedduu ture filannoonis gara fuulduraa as deema. Silaamee naannoo ofiitti akkamitti ummanni nama akkamii akka filatu waggaa 27 Ihaadig jedhamu keessa kan ture nama filanii yookaan ufumaa shuumanii itti gad ergu. Amma hoo filannoon as dhufu kun as deemu kun silaa maal ta'uu qaba akkam ta'uu qaba jettanii yaaddu? Filannoon as deemu kun akka ta'uu qabu isin duraa mootummaan namuyyuu karaa bal'iftee jaarmoonni filmaata kanarraa qooda fudhachuu barbaadu ka Oromoo ta'ee ka ummatoota Itoophiyaa ka biraa ta'ee qophaa'ee jira. Kana keessatti mootummaa sistema kaleessaa jijjiirtu hawwiin kenna. Sistema kalee agartee gabroonfatoonni wal duraa duuban ummata keenya miidhuuf tolchan sun jijjiirtu. Qa'een martuu agartee ummatoonni Itoophiyaa martuu bakka ofiitti qa'ee fi abbaa ta'ee achiin booda mootummaa waliin agartee federaalaa ta walitti ijaaratu. Tanamuyyuu mirga saba isaa hojjetti qabu. Akka taatu agartee fedhiin ummata Oromoo illeen kana, fedhiin keenya illeen kana, hawwiin keenya illeen kana. Kunin agartee ammoo wanti argamuun tokkoffaa tokkummaa kaleessa ummanni Oromoo harka wal qabatee milkii fideessan akka Oromootti tokkummaa san jabeeffatu. Mee ammallee wama isin jettan irratti gaafii takkaan isinii dhiyeessa kunoo filannoon dimokiraatawaa haqa qabeessa akka adeemsimamuuf biyya keessatti nageenyi jiraachuu qaba. Mootummaan ce'umsaa amma jiru kunis haala hunda ummataafis ta'e jarmaawolee morkattootaati haala hunda mijeessuuf nageenyi jiraachuu qaba. Nageenyi jiraatee ummannis warra mootummaa ce'umsaa kana hooggananiif tumsa yookaan gargaarsa godhutu isaan irra jiraata. Haalli amma jiru kun xiqqoo isii isaan kan wal faallessu fakkaata. Biyyiti teenna nagaa taatee ummanni biyya keenyaa martii isaa nagaan bahee nagaan galuuf nagaan abbaa isaaf ta'e abbaa jaalatu filachuuf kan hin jaalanne ammoo sagalee ofii dhooggatee eetiin qofa nagaan waan barbaanne san bira ga'uuf mee ummanni biyyaa maal godhuu qaba? Mootummaan ammoo maal godhuu qaba jettan? Mootummaan ummanni biyyaa waa'ee ummata Oromoo irraa yoo dubbanne ummatni Oromoo tokkoffaa nagaa ofii eeggatuu qaba. Yoo nagaa hin jiraatin mootummaan hin jirtu. Yoo nagaa hin jiraatin filmaanni hin jiru. Yoo kun dhabame ammoo Itoophiyaan bakka kaleessa deebitee gabrummaa kaleessaa jala deebi'ulleen waan ta'amuu danda'aati.
yoo tokkummaan filmaata kana karaa nagayaatiin namuu nagaa fi tiffataa abbaa fedhe filatee abbaa jibbe dhiisee akkasitti hin deemin ka akka amma mul'atu amma wanni mul'ataa jiru waa'een nagayaalleen yeroo ammaatti keessattuu morkattoota fi mootummaan amma biyya bulchitu jidduutti wal hubannoon jira inatti hin fakkaatu. Jiraachuun male keessattuu jaarmoonni Oromoo ka mootummaa kee jiruuf ka ala jirullee wal hubachuu dandahuun male waan takkaaf deema biyya tokko ijaaruuf deema saba tokkoof waa buusuu deema walirra wal balaaleffatu waa walirratti agartee uumuu waan hin jirre walirra kaahuu wal arrabsuu kunin agartee waan agartee dhoorga'aati hin barbaachisu uummata Oromoo agartee aadaa qabaa kaleessaa yoo rakkoon tokko hedduu dhufte ammoo maanguddoo qabaa abbootii gadaa qabaa abbootii amantaa qabaa yoo agartee wanni hir'ina qabaa jiraatte isaaniin irraa wal qajeelfachuu hin dandayan osoo wal hin balaaleffanne egaa ummanni tasgabbaayee nagaa ufii eeggatuu qaba filmaatallee abbaa ufii fedhe laallatee kanaa ta'a jedhu fiigicha namu angoo fiiga ka angoo fiiga jedhu kana eentu nu ceesisaa fi eentu nu ceesifnee keessa laallatee Oromoon kalee wanni qabsoo gooneef Oromiyaa walaboomsinee saba Oromoo bilisoomsinaa jenne isiin sun arra ammoo akkuma jaalli kiyya jedhe Itoophiyaan martuu walummaa gabrummaa jala turte gosa takkaa biyya afaan tokkoo biyya aadaa tokkoo biyya amantaa tokkoo turte kanarraa biyya ummatoota Itoophiyaa eegii taate federaalummaa waliin jiraachuun barbaachisa akkasii waliin jiraachuuf isiisan keessalletti akka ummata Oromootti ummanni Oromoo waan hangafa ta'eef waan ummatoota kanarra bal'aa ta'eef nagaa biyya saniitu waliigalatti eeguutu irra jiraata warri wal falmulleen falamaa isaanii tana karaa nagayaatiin agartee ana dhiibbataan taane waan mootummaan arra jirtu yookaan jaarmayyi tokko dalagu caalatta tana isanii dalaga jedhee waan ummataa dalaguuf deemu ibsatee mirga gahaa akkasiiti irra yoo dhufe bareeda malee nama arrabsuu fi wal balaaleffatuuf waliin jechuulleen agartee aadaa ummata Oromoo keessa hin turre ammas wanni an jedhu karaa ummataatiin kana jedha karaa mootummaatiin ammoo mootummaan wanni tokko ka beekuu qabnu akka Oromootti yoo Oromiyaan ifii walaba taatee biyya taatee wal bulchina jenne waan birooti yoo Itoophiyaa waliin jiraanna jenne Itoophiyaan biyya ummatootaati nugusee yoo arra bakka Lammaa Magarsaa san bakka biyyi san nu geessan ka Itoophiyaa ta'a malee ka Oromoo hin ta'u waan tokko ka Oromoon agartee jettu Dr. Abiyyi akka nama Oromowaaf callaaf achi taa'utti maa Oromoo tanan goonee ka jedhu yoo kaasan Abiyyi agartee waa'ee Itoophiyaa ka Oromoolleen keessa jirtu irratti arra itti gaafatama malee Oromoo qofaaf achi hin jiru mirga Oromoo ammoo ka agartee Oromoon kalee falmatteef arrallee gaafii gootee in barbaanna jettu sanillee guyyaa tokkoon deebisuun hin dandayamu akkuma reefu jedhamee yeroo barbaachisa agartee wanni Oromoon gaafatte ka agartee kaleellee qabsoo gooteef suniin guyyaa tokkoon hin deebi'u yeroo barbaada yeroon sun ammoo mootummaan coomsaa kun achi cehee mootummaa ummati filatutti dhufee achiin booda namuu mirga fi waan irraa ala jira haqa isaa barbaadachuu dandaya mootummaallee kana karaa banuu qabdi karaa biraatiin ammoo waan nagaa biyya kana waan isaan gubbaa jiruuf tiksuutu irra jiraataa jechuu barbaada. Amma gara keessan deebaa Shee Hassan mootummaan ce'umsaa kuni ce'umsa jechuun waan tokko irraa gara waan biraatti ce'uudha. Gama siyaasa biyya teenyaa yoo ilaalle sirna abbaa irree keessa gara sirna dimokiraasiitti ce'uuf deemna jechuudha. Ce'umsa kana keessa waggaa 150 kan ture sirni gabroonfataa humna gadi diriirfatee jira. Isa kana keessaa baanee gara dimokiraasiitti ce'uuf yeroo hedduus nu barbaachisa. Tooftaaf tarsiimoo hedduus nu barbaachisa. Kana ammoo warri mootummaa yeroo ammaa geggeessaa jiran qofti kophaa isaatti bakkaan ga'uu hin danda'annatti fakkaata. Jijjiirama adda jiru kana milkeessuuf nageenni murteessaadha. Nagaa murteessaa ta'e kana ammoo akka bakka ba'uuf manguddoonni biyyaa, hayyoonni amantii, jaarsotiin biyyaa,
qeerroof qarreen beektonni biyya tana dimokiraasii dhugaatti geessuuf maal godhuu qaban jettanii yaaddu? Wanni godhuu qaban tana asoo sii deebisaa takka dubbachuu fedhe jedha. Biyyi teentun yeroo lama yeroo sadi hiree argattee dhabde. Gaafa dhombir kan nuti lollu san kanu qawwee callaan lollu kan baroomsan hin lolle diinuma ifirraa buqqisuuf biyyitiin biyya Oromiyaa bilisoomsina jennee kaanee akkasitti lollu ka ruphilaan lollu ka kennan dammaqeen ka barataan kennan zamana san hin dammayne barataan kenna ka hin dammaqin qotee bulaan dammaqee akkasitti biyya hagas deemtu ji'a tokko lafa deeman namni kotteen luqqaatee haqa amma madaa miila kiyyaa yoo si garsiise ajaba madaa miila isaa yoo laalte namni gaafas karaa san deeme gizee silaa Soomaleen bahu marri isaatu kopheen dhumattee foon irraa fottoqanii bakki sun hidda baafti kottee jalaan madaan sun haqa ammaan qabna. Gaafa san chaansii arganne ganna torba baale bilisummaan bulte. Yoo silaa dammaqina bara san Oromiyaan qabaattee irratti nu gargaartee barataan irra dhufe nu gaafas bilisoomna chaansii gaafas nu dabre. Chaansiin tokko chaansii 91ti. 91 ummanni Oromoo akkuma jiru dammaqee Oromoo dhaabashanii akka naannoon deemsiftu ka gaala tiksullee ka loon tiksullee ka re'ee tiksullee itti dhufte Oromoon 5 nuu tahaa jedhee kadhata. Takka san gaafata. Lammeessa kunoo wanni kun injiraan hin baafanne jarri kun haga injiraan hin buufanne haalolloonee jedhan. Ji'a 3 chaartara qabna murtii waliin geenne jira ifiin nurraa kaati murtii teenya santi jira taa'a illolinaa jedhan. Uummanni gaafas illee qawwee qaba. Keessatti uummanni baalee kun shaawwee jedhani qawwee shaawwee cabxee kaambi guddaa waraanatti achi jira. Kaambi tan akkasuma dargiin waraanni dargii biraa baqatee makiinaa biraa qabate taankii biraa baqate qawwee san uummata keenya harka seene uummata Oromoo harka seene qawween sun bilisoomsuu danda'a yoo gaafas hoggana callaa hoggana gaarii callaa argate illolina harkan fuudhina seera kaayannee jirra ji'a 3 seera kaayannee ta'a jedha. Asoo ji'a 3 hin gahin waraana hagas gayu kaambi shaawwee jedhu naqanii diinaa dhiisanii biraa deeman. Qawwee san diinni hiikate nama gaafas qawwee fuudhe dhiisi ka qawween fuudhin illee ati gaafas deeggaraa OLF maallaqaan deeggarte qawween deeggarte maaliin deeggarte dhanii deegguuranii cabsanii kolaasanii lafatti hafe ifi achi biraa yaa'anii rophilaa koranii biraa deeman. Chaansii lammeessaati. Chaansii sadeessaa ka ardha arganne kana. Kanallee coomsa kana namni dura argatelleen uummata Oromooti ilmaan teen namni itti ka'elleen ilmaan teen nutti achisin kaa'e achirraa buqqaa jedhanii namni ammoo jedhuun nuhu alaa nu yaamanii alaa nu galchan anna ajabsiifte nuhu ala turre ka alaa nu galchatti ardhallee ala teenne nutti harkaan achirra sin kaa'e harkaan achirraa sin fuuna jedhan tun Oromoon safuu qabdi. Waliin arrabsitu Oromoon. Yoo dhoofte Oromoon yoo ati nama arrabsite yoo taate haadhatee arrabse harkaan na dhoofta malee Oromoon arraban beektu. Harkaan ifirraa deebisi. Waan Oromoo keessatti akkaan argaminitti Oromoon amma barumsa godhattee yoo ati Feesbuukii bante yoo ati miidiyaa bante bakka marattu wal arrabsan. Nama nu dur waan jennu gaafa diqeenna nu lola deemnu san tooftaa tokko Amaararraa baranne. Amaarri gizee lolli itti hammaatee lolli keenya itti hammaatee jedhu haga duraa jabina qabu zarraaf jedha. Gizee inni haadharaa'u jedhe Amaarri baqatee beeytu amma jennaa jala seenna. Namni nama arrabsu nama sodaate. Nama waa harkaan qabne. Marre ifi jibbaate arraba kanaan maanguddoolleen gizee hugna dhabdu gaafa duraa nama ariite nama dhaanti yoo ifi jibbaate abaarsa gorti. Gizee wal abaarruu miti gizee wal arrabsinuu miti
Oromoo safuu qabdi. Kanaafuu yeroon arda jirru yeroo gaarii jirra ammallee hiree qabna. Oromoon nama balaaleffachuuf, Oromoon diinarraa waa himuuf, Oromoon tarkaanfattee mootummaa amma coomsaa kanarraa daftee waa himuuf ka alaa gale kun ifi tokkoomee namaan waa jedha. Ifi akkana jiraachaa ifiyyuu walit diina taha ka Oromoon tokkummaa irraa feetu nama birarraa nama waa dalagu jirurraa hagasan. Ammallee wanni na gaddisiise guddaan mootummaan kun waa dalage. Namni waa dalagu malee hin balleessu waa balleesse. Dalagaa isaallee waan milkii inni dalagellee himanii badii isaallee himan nama gammachiifte. Badi masaa callaa eessa badiin jirti. Badi masaa callaa namu badii isaa callaa himu jala deemanii miidiyaan irraa waraabanii addunyaarra gadhiisuun Oromoo keessan deemuun kun safu. Waan nama jaarallee miti waan nama diigatii miti. Ammallee taanaan mootummaan kun maqaa kenna qaba. Ilmaan teenya tachi ta'a haa badanii haa tolanii ilmaan teenya badiin isaan dalaginillee tama Oromoota isaaniiti miti. Badiin isaan dalagan badii Oromooti. Oromoo callaa irratti hin dalagne Itoophiyaa duudii dalagan itti dhufna san badii isaan dalaganiif. Maal akki ittiin himan amma deengada paarlamaa caqafan waan takka addunyaa gubbatti hin dhagahin. Wal mormu ebeluun nuun ta'u ebeluun nuu tahaa jedhanii dur wanni akkasii wajirti Itoophiyaa keessatti dhageenne argine hin beeknu. Ebeluun kun nuun ta'uu haga kursii walii fudhatan haga silaa kursii walii fudhatanii wal dhaa'uun gahan keessatti hin goohan bakka san akkas wal mormanii akkasii wal injifatan arda injifatuu baatan bor injifatan malee ijoolleen barmoonni biyya teenyallee diqqaadha namni keenyallee hubannoon isaa diqqaadha. Karaan amma ammoo girreessaa kun hin baasu lafa teenyallee hin baasu uummata keenyallee hin baasu mootummaa tanallee hin ceesisu. Ce'umsa bareedaa eeggannu kana ittiin geennu. Kanaafuyyuu dhaabboleen Oromoo haa tokkoomanii. Oromoon isin haa dhageetti yoo feetan jara kanarraa fuudhuu yoo barbaadan ifii haa tokkoomanii. Tokkummaan mootummaa harkaa qabdu tan nuun bulchitan filmaatan irraa haa fuudhani. Ummanni haa filatu. Asoo amma ummata ammoo afaan qabu jiran dhugatti. Amma haasawa kennanu amma teenne haasofnu kanarra in bitamtee jedhan maallaqa eenyuun naa kenna mootummaan nayyuu quban qabu Itoophiyaan nayyuu quban qabduu dhiisi Oromiyaanu mootummaan Oromiyaatu na quban qabdu isa maallaqa naa kenna amma soolaaltee online irratti adoo amma deebite warra bitame warra birriitti qooda jedhan maa maqaa wal balleessan maati wal arrabsan maa diinaa wal kennan ammoo nama fi diinarraa deeffatan malee kee diinarraa deeffatan malee kee diinaa kennuun akkamitti ta'a. Kanaafuyyuu sirrii miti coomsi kun deemaa jira hin gufachiisina uummata Oromootiin fuuldura tarkaanfadhaa jedhaan. Mootummaan ce'umsaa kun ammoo mootummaa dhaabbatatti ce'ee uummanni dimokiraasii haqaatiif dhugaasan akka argatuuf manguddoonni biyyaa abbootiin amantii beektonni dargaggeessaaf dargaggeettiin dubartoonni maal godhuu qaban? Wanti isaan godhuu qaban ka biyya alaa jiruuf ka biyya keessa jirullee maanguddoon sheekotiin qeesiin dargaggeessi waa beeku barattooti barsiiftonni waa beekan wal gahanii mari'atanii wanni kun akka karaa coomsa kana ceesisan irratti mari'achuu qaban. Furmaanni kana calla yoo kanan tahin diigomsa dhufa. Nu warri ala jirulleen keessattuu maanguddoon sheekonni maanguddoon akka kenna wal mari'atanii gorsa gaarii kennuu qaban wal qabatanii deemuu qaban. Yoo waa balaaleffatan yoo waliin balaaleffanni gaarii amma yoo Oromoo callaan adda baatee amma mootummaa tana balaaleffatte maalirraa kun yoo Itoophiyaan akka Itoophiyaatiin waliin baanee rakkoon teenne takkaa jennee saba Itoophiyaa ka jiru waliin wal argisiifnee waliin mari'annee mootummaan kun karaa qajeelaa nuun deemaa hin jiru walqixxummaa nuun deemaa hin jiru saba tokko lo'aansee saba tokko gad deebisa amantii tokko ol qabee amantii tokko gadi qaba jennee yoo komanne akka Itoophiyaatti wal mari'annee ifirraa ittisuu dandeenya.
himachuu dandeenya ala kanallee hiriira bahuu dandeenya ka kun hin jirre ammoo namuu bakkuma jiruun alleen oromoo armumaan alleen amaara armumaan yoo deeme isaanii yoo badii gubbaa jiraate mootummaan sun isaanii faayidaa guddaa chaansii argatanii itti fufan. Meetanumaan ammallee Sheikh Hassan waa'ee hidhaa laga Abbaay gaafii tokko isinii dhiyeessuun barbaada. Hidhaan laga Abbaay eega jalqabamee bubbulee gara xumuraatti deemaa jira. Gara xumuraa deemuu isaa kana irratti Itoophiyaa fi Ijipti gara Atakaaraatti deemaatti fakkaatti. Hidhaan laga Abbaay kun uummata Oromoof maali faayidaan isaa? Maali wanti inni isaaf qabu bu'aan isaan qabu maali jettanii yaaddu? Hidhaan laga Abbaay bu'aa guddaa ummata Oromooti qaba, ummata Itoophiyaati qaba, ummata gaafa Afrikaa hundaafuu qaba. Hidhaan laga Abbaay biyyi teenna beeloftu, dheebottu, rooban jireetti, jallisii hin qaban, ifaa hin qaban, warshaa guddaa hin qaban. Yoo lagi Abbaay kun qabame horii ummataatiin dhaabate an keessaa qaba. Hagi inni dhaabate farma lamaan bakkuma jirutti baasaa ture kaarni isaa qaba. Gaafa dhihoo biyya dhaqilleen baase iddoo kanan baasin maleen baasu. Wanni baaseef bu'aa biyya anaafi miti andulloome dabre bu'aa ilmaan tiyyaa qaba, bu'aa ummata Itoophiyaati, bu'aa Oromiyaa qaba jechaaf. Maal biyya ambaa yeroo bicaamellee jallisii qabdi, ifaa qabdi, warshaa qabdi. Waan san takkallee biyyi teenna hin qabdu. Hin kadhatti biyyi teenna. Kadharraa hin baasaa, deegummarraa hin baasaa, ifatti baasa dukkana keessaa jedheetiin yaada. Lagi Abbaay qabeenya kenna malee qabeenya ummata Itoophiyaa guutuuti malee qabeenya gosa takkaati miti. Akka amma namni gariin jedhu nun ilaalu Oromiyaan ilaalu jedhan san keessaan qabu. Ka Oromiyaa maal? Itoophiyaa nuhuyyuu. Itoophiyaa keessaa Oromiyaa malee. Bareeda. Mee Sheikh Hassan Sa'iid immoo isin hoo maal jettan? Hidhaan laga Abbaay kun kaleessa bishaan bakka itti uumame irraa ka'ee karama Rabbiin isa deemsise karaa ofii deema. Lafti hin guddattu. Namni immoo ni guddata. Namni gaafa guddataa deemu immoo fedhii isaatu guddata. Fedhiin isaa kun guutamuuf immoo teknooloojii addunyaatti fayyadamanii itiin waan ummanni barbaadu kan ummataaf geessuun barbaachisaa ta'a. Hidhaan laga Abbaayatis kanaan wal qabata fakkaata. Mee waa'ee hidhaa laga Abbayaa faayidaa akkamii akka Oromoodhaaf qabu? Oromoon hoo qooda akkamii keessaa qabdi? Ummanni Itoophiyaa hundi hidhaa laga Abbayaa kanarraa maal fayyadama? Atakaaroon yeroo ammoo wal mormiin Ijiptiif Itoophiyaa akka jiru kun ammoo akkamitti hiikkachuu qaba jettanii yaaddu? Haga gaafii kanatti seeni xiqqoota duraa sanitti waan goola bu'uuf deemtan na fakkaatti xiqqoo irraa jechuu barbaade. Naa gaggabaabsaatuma. Haalli biyya keenyaa jijjiirama dhufe kana keessatti akka jijjiiramni dhufee bifa bareedaan agartee mootummaan coomsaata dhuftellee waan babbareedduu hojjette saniin amma dura deemaa hin jiru. Aban uummata Oromootii dhaamu, jaarmoota Oromootii dhaamu. Biyyi kun biyya kaleessa afaan tokkoo gosa takka amantaa tokkoon bulte. Caasan sun akkasuma biyya san keessa jira. Caasan sun hagammaa hin diigamne. Caasan sun diigamuuf mootummaan tun gara mootummaa agartee federaala dhugaatti cehuu qabdi. Coomsa keenya keessa yoo harkatti wal qabne achi cehuu hin dandeenyu. Nun ceesiftu duuba deebina. Waan kanaan dura agarree muuxannoo itti qabnu guddootti jira. Yoo ta jirtu hiree irra harka Oromoo dhufte sana harka wal qabne hireen tun harka Oromootii baatee bakka biraa seenuu malti. Gaafas ammoo deeffachuun ammoo rakkoo biraati qabsoo biraan nu barbaachifti. Kana waan ta'eef uummata Oromootiin tokkoffaa waan jechuu barbaadu mootummaa irra jirtu tana ta maqaa Oromoo qabdu kana irra biyya sana geessaa jiru Oromoo jedhan ka toltuu hedduullee hojjettee itti amannu nami waa hojjetu ammoo balleessuu danda'a balleessan hedduullee mul'attu waan balleessan wal gaafatanii sirreeffachuu malee waan balleessanii wal arrabsuulleen aadaa miti.
laalladhaa mootummaa kana cinaa dhaabbadhaa haga mootummaa bira ceenu tarkaa qabdan tana akka reefu jaalli kee jedhe ta'ukaa talafaa fuudhara ta'ukaa kiisaa siin bu'idiisan ta kiisaa qabdan tana jabeeffadhaa tagwanaa itti dhufnu yerootti fidaa jechuu barbaada. Jaarmoota siyaasaa Oromootillee waan jechuu barbaadu. Wanni kalee ummati kalee qabsaa'otaa ka wareegamee biyyee jala gale sun qabsaa'ee fi ummanni Oromoo mirga argachuu abbaa biyya ofii ta'u yoo wal miidhite tallee malee arra Oromiyaan isi wal bulchaa jira. Naannoo Oromiyaatti Oromoo bulchaa jira yoo ofii wal miidhite haga isiiti. Waan kalee maanguddoon teenya dhaamtee fi itti duunee ilmaan teenna gabrummaa tana dandeenyu bakkaa kaafna yoo dadhabne ilmaan itti guddifna jedhe ilmaan sun dhuftee irraa mana mootummaa san keessa seennee miilan keessa jirra. Miilli kee jirru sun ammoo miila tokko san lama goonee lamaan gad dhaabachuuf yoo isaan kana bira dhaabbannee mootummaan ummataa garas ceenee federaaliisiin ummata biyya Itoophiyaa guutuu bakka agartee qabuuf ijaarame gaafas Oromoon miila lamaan gad dhaabachuu dandeetti. Kana waan ta'eef jaarmoonni Oromoo kanneen kaleessallee qabsoo godhan ka ammas agartee biyya kana agartee bulchuuf yaada qaban garaagarummaa siyaasaa kan nama keessa jirtu Oromoo keessa jirtu jaarmoo Oromoo keessa jirtu lafa kaayyataa waan biyya tana walitti qabaa waan biyya tana ijaaraa waan biyya tana ceesisaa waan nagaa biyya kanaa eegaa waan tokkummaa Oromoo hin diine waan hiriyaarra harka Oromoo dhufte tana harka agartee harka wal qaqqabaniitiin agartee harka akka wal hin buufne taasisaatti akka hojjettan jedhaan. Laga Abbaayee ummanni Itoophiyaa laggeen hedduutti irraa baya. Laggeen kana tokkollee itti fayyadamuu hin turre. Wanni faayidaa dhoowwe ka biyya bulchu gabroonfata. Ummata kana kamisoomee ummata Itoophiyaa keessattuu ummata Oromoo kamisoomee elektiriika gahaa misooma agartee biyya fi keessatti bishaan argatee waa hunda tolfatu. Waan hin feeneef waan hiyyoomsee balleessuu barbaaduuf kana tokkollee godhee fi hin turre. Amma fakkeenya laga Abbaayyeetu lakki gara Somaaliitiin laga gurguddaa lamatti Itoophiyaa keessaa baha. Waabeef Gannaale. Waabeef Gannaale Itoophiyaa keessatti bu'aa guddoo kanaan dura qabaachuuf hin turre uummata keenyaaf. Gaara kee bahaa ummati bishaan hidhatee waan tolfanne ammoo ummati Somaali'ee jiruun ummata Somaali'ee guutuun laga san lamaanitti hidhaa qabdi. Yoo arra laga san lamaan Itoophiyaan irraa cufte jiruun Somaali'ee hin jirtu. Lagi sun lachuu Waabee fi Gannaale jechuudha. Kana wanni jedhuuf odoo Itoophiyaan qooda itti fayyadamtu duraanuu itti fayyadamte ka dabruu fi danda'ullee dabarsitee fi ummata ifiitii yaadde kun tokkollee hin dhufu. Lagi Abbaayee kanaa alatti ammoo laggeen kanaa irra guddaa waan ta'eef mootummaan kanneen duraatillee waan kana agartee ummata Itoophiyaa ka bal'atee arra agartee miliyoona 100 ol kaleessa agartee miliyoona 50-40 ta'uu ture. Arra miliyoona 100 ol jira guddataa jira akkuma reefu jettanii lafti hin guddanne malee ummati hin guddata. Bishaan barbaada. Ibidda barbaada. Agartee waan ilmi namaa itti jiraatu hunda fedha. Qotachuu fedha. Bishaan argachuun dirqama isaati. Kanatti akka bishaan kun hidhaman ummati Itoophiyaa ummati Oromoo kiisa fiitii baasee akka laga kana bishaan kana qabata wanni godhelleen kana. Kana ammoo akka ummata Itoophiyaatti jiru biyya keenyaa jennee odoo ka biraan miidhine kanneen kalee itti fayyadamaa turan akka masarillee duraanuu seera addaan qoodu fittu jira. Seera Itoophiyaa fi masarillee qoodu jira. Seerri sun bakka fi jiraate qooda fi isaalleen haa argatanii. Itoophiyaa fi ummata Itoophiyaalleen qooda fi argachuu qaba. Kanarratti agartee masariyoo ka duula bishaan kun martuu kiyya jetteetiin Itoophiyaa itti fayyadamin ummata Oromoo faayidaa keessaa argachuu hin qabu nu malee ka jettu taate ummati Itoophiyaatiif ummata Oromoolleen agartee waan bishaan ifiitiin diina irraa dhoorgatu afaan tokko irraa gara tokko bahee dhoorgachuu qabaa ka jedhu qabaa waan ifii irratti du'anii irratti du'aa jedhaan anin irratti du'aa yoo ammoo seera kaleessa waliin kaa'ataniin ka itti fayyadaman taate Itoophiyaalleen Suudaanilleen Masarilleen itti fayyadamuu hin dandeetti. Itoophiyaalleen qooda isii itti haa fayyadamtu jiruu ummata keenyatti
agartee elektirikiin biyya keenya waliin geenne haqa ammaati amma kun gannaalee keessatti wanni gannaalee agartee nageenya jalatti ijaaranii elektirika biyya kanaa barbaaduuf sunuu amma hojjetee jira kun haa xiqqaatu jalqabee jira fakkaata kunis agartee yoo qajeela hojjeteetiin gaddeebi uummata keenyaa bu'aa biyya keenyatti uummati keenya warshaa agartee ibidda warshaa gahaan qabu warshaan biyya keenyaa ibidda argata manni biyya keenyaa ibidda argata agartee kana waan ta'eef jiruun biyya keenyaa laga Abbaay kana waan agartee itti rarraatu akka ummati Itoophiyaa ummati Oromoo afaan tokkoon waan agartee wal bira dhaabbatee bishaan kan akka agartee itti fayyadamu ta'uu fayyadu. Raama. Hayyeekaa Sheikh Hassan Bashir rifee Sheikh Hassan Sa'id qophii keenya Damboobaa irratti dhuftanii yaada babadhaa kana fakkaatu gorsa ummata keenyaaf kennitaniif maqaa OBN Internationalitiin hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Isinis galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa rabbi waliin nu haa deebisu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mariin keenya OBN International irraa mata duree Dambooba jedhu irratti haga ammaa geggeessaa turre kanuma haga ammaa ture qophii kana fakkaatu kan biraatiin haga walitti deebinutti nagaatti kan isiniin jedhu qopheessaan qophii kanaa ani Nugusee Bokiiti.